sagalee waaqayyoo firra maree iddoo daangaa. Maaliif guddiftanii ameen hin jettan? Irra deebi'ee jedha sagalee waaqayyoo riqicha malee ceesisaan jedha. Ne sabaa kinne sabi keeliiti. Kennaa konan beekanii wangeela lallabeen deema. Kan baay'ee sin ajaa'ibu wangeel matararariyaa jedhe. Wangeelli kan ittiin biddeen nyaatanii macal jedhee darban miti, kan ittiin haadha manaa bareedduu duwwaa fuudhee darban miti, kan ittiin mana ijaarratee darban miti, kan ittiin jaaketti kooti bitatee darban qofa miti. Wangeelli abidda. Ammayyuu nama dana jiru yoo galeeraaf ta'e guddisee ameenaa jedhu. Akkan isiniin jedhe wangeelli abidda jedha. Irra keessan mirgaa ol kaasaa. Somtuun hattuun warri ejjaa sobaa hataa waan meeqa gochaa lallabanii lallabuu hin danda'u. Hamma adda hin baafnetti midhaan callumadhaan walitti haa jiraatan. Adda baasuudhaaf hin dhama'inaa. Gaafa isaan gombisaatti galan adda hin ba'u. Jedhamee jira ijaa ta'eefi harka namaan hin ijaaramin. Hattuun sobduun kan ittiin galu. Iyyitee ameen hin jettu. Injiineriin isaa shaaworii shitti beetti jinkan hin fuudhiin kutaan tokko kan hin ajoofne yookiis kan hin cincoon. Abbaan argite daffartee keessa dhattee dhaabachuu kan hin dandeenye bantuun isaa abbaa arge harka kan hin jirre. Inni anaaf siinuu eegaa irra iyyame. Saganaan haasa'uu dhufe. Warri saganaaf na eeddan har'a hin quuftu. Iyyameen jedhamiyaati. Yoo wangeelan beektu ta'ee siin ijaartaman. Yoo wangeelan beektu ta'ee si qabde makiinaa. Inni ijaarta gamoo. Qabde fooqii yookiis immoo waan gurguddaa qabaachuu malta. Haa ta'u malee garuu lafa anaaf itti adeemaa jirru tokko abbaan barbaade kan ittiin galle warri Kiristoosiin beekan qofti kan itti galan inni jireenya bara baraa jedhama. Ameen. Sanaa sa'u dhufe. Iyyameen jedhamiyaati. Nama si cina yeroo qabaati manichi si eegaa irraadha. Manicha moodhaani. Abbaan arge ittiin galuu editti. Haleluuyaa. Firaan ittiin galamu, dokumentiin ittiin galamu, lagaaf labuudhaan ittiin galamu, warra Kiristoosiin beekaniif akka jireenya Kiristoositti warri jiraatan manichi anaaf sinna eegaa irraame. Sakana naasa'uu dhufe. Sakana naasa'uu dhufe. Haadha manaa qaba. Haadha manaa tokko. Mucaa qaba. Mucaa tokko. Haati manaan dabalamtu mucaa ganaan daddabalu. Namoonni baay'een bara kana haadha manaa daddabalaadhuma lallabu. Dhaggeeffadhaa. Namni qodaa aayilaandii keessa kaa'ee natti qadaadu litus. Wangeela jaa ta'eef qodaa aayilaandii yookiis qodaa lallaafaa keessa kaa'ee namni natti qadaadu hin jiru hin jedhu. Lallabi koo immoo gadi sin baasaa ol isin galchu. Ameen jettanii? Lallabi koo oluma guuruu duwwaatu hin ta'in gadi sin baasa. Yeroo tokko waldaan keessa tajaajilaa ture nama tokkotu mucaa durbaa tokkotu mucaa naqamti waldaa keessa teessee nama ishee waamtee itti mattee sana hin dubbadhu asirratti waamtee nama guddaa tokkotti matte nagaa dhabaan jira olla guuraa irra jaa ta'ee fi dhaqee wangeelaawiitti naa himi jetteetuma lallabaa yeroo isa booda dhufee madarakee nama guddaa dhabbaa suni dhufee olla guura chaatti dha mucaan durbaa sunee dhaqii taa'ii kan keeyyuu hin beektu lallabii nu lallabnu wayi ol guuraa wayi gadi guura amma na rakkan baay'ee sin ajaa'ibu nama hundumaa gammachiisu hin dhufu. Namoonni abidduma taatanii taatan jiraachuu maltu har'a guyyaa guutuu waliin oolu. Namoonni baay'ee lallabi koosini aarsu jirtu. Maaliif sobee manitti bufaa hatee manitti bufaa ejjee manitti bufaa maanatti bu'a kan jettu aaruun kennu lola. Aleen jettanii guddifsani. Maana tuttuqaa warri tani aaruun keessanina. An oolaa miti namni hundumtuu nan jaallatu an waraabessa miti namni hundumtuu nan jibbu. Kan na jibbu sira kan na jaallatu sira. Oromoon immoo gaafa mammaa kokkeedha macaafa jedhamiti. Hamataan waraabessa hamatamaan leenca. Irra deebimuun gaa. Naman geli tarii namni geleef jiraachuu mala dheeri. Hamataan waraabessa hamatamaan leenca. Mataa keenya gadi qabannee
sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko akka seensaatti waliin ilaalla. Namni hundumtuu ofiisaa qopheessu sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf. Gaaf tokko Phexros fi Yohaannis yeroo kadhataa waaree booda inni sa'aatii salgaffaatti gara mana qulqullummaatti ol adeemu turan. Kunoonis namni dhaloota isaatii jalqabee naafate tokko achi ture. Inni guyyuma guyyaatti baatamee dhufee mana miidhagaa isaa jedhamu sana dura taa'ee horii warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horii hin kadhata ture. Namichi Phexros fi Yohaannis mana qulqullummaatti ol galaadhaaf akka dhufan argee horii isaan kadhate. Phexros Yohaannis achitti isa qaban. Phexros immoo nu ilaali ijaan isa qaban. Phexros immoo nu ilaali jedheen yommus inni waan isaan arkaa waa argatu se'ee ija keessa isaan ilaali. Phexros garuu waan siilaan nu hin qabnu kan siilaan nu hidhamu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin ka'ii adeemi. Harka keessa mirgaa ol kaasaa naa wajjin kadhadhaa. Mata duree tokko isinitti dubbadheen gabaabsee yeroo tun fudhatin baay'ee yeroon keenya deemaa jaajiruuf daqiiqaa 35 kan hin caalleef waasa'een dhaaba. Harka keessa mirgaa ol kaasaa jecha kana naa wajjin jedha mata duree koo har'aati. Waan ani neenne tokko naa ta'uu fedhamee iyyaati. Akka loltumoo eeduulaa galuutti jechi kun nama 20 irratti ta'uu, nama 2 irratti ta'uu, nama 3 irratti ta'uu, nama 50 nama 60 irratti ta'uu hin beeku. Ergan lallabee ba'ee waa ta'uu danda'a, ergan deemee waa dhaga'uu hin danda'a. Sagaleen kun garuu keessa koo guuteera. Waan ati neenne tokko sii ta'uuf harka kee mirgaa ol kaasi. Jaalafaantiyaas harka kee mirgaa ol kaasi. Harka kee mirgaa ol kaasi. Waasa'een gala lafa kanarratti. Waasa'een gala waldaa kanarratti. Waan nama walaa sobsiisu, waan safara walaa sobsiisu, waan dubbadha akka sagalee waaqayyootti waan ani nenne tokko naa ta'uuf. Waan ati nenne tokko sii ta'uuf. Harka kee mirgaa ol kaasi kadhadhu naa wajjin. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin fooliin galata keenyaa bara baraa sitti haa urgaa'u. Gaara siin hin jennu nuyi. Sabni Israa'el inni tulluu Xiyooniin fakkaata siin jedhan. Ijaa baay'ee si jaallataniif tulluu Xiyoonitti si fakkeessan malee ati tulluun fakkaattu. Sabni Yihuudaa immoo kana siin jedhan inni leencicha Yihuudaati siin jedhan. Baay'ee ijaa si jaallataniif baay'eetti si fakkeessan dhabanii inni leenca jedhan malee ati leenca du'ee dulloomuun fakkaattu. Kaan immoo abidda siin jedhe. Abidda immoo bishaantu dhaamsaa ati abidda siin fakkaattu. Iyyitee ameen jettu sagalee guddaa. Ati fakkeetti hin qabdu. Ati masiisa jiraataadha. Gaafatti dubbattu gaaratu quruphisa. Gaafatti dubbattu gadameeta cufametu banamee mucaa baata. Gaafatti dubbattu nama tokko turetti iddoon geeddarama. Kivanda halmais. Hangafa nagaa. Bakkalcha barii. Bara siduwaadhaaf ulfinni haa ta'u. Gaafatti dubbiif kaatu eekamsaaf kaatu. Namni fuula kee dhaabachuu kan hin dandeenye. Addi kee abidda gararraa kan diimatu. Kottuu nama lafaa kaasu barbaadde ganama kana jecha kanaan lafaa kaasu. Calqabneerraa adda adda keenyaa wajjin ati ta'i. Wanti hundumtuu akka fedha kee akka jaalala keetiin dhufa ta'u. Nu hirkisi. Waan ati dubbatti qofa dubbachuu akka nu dandeenyuuf arraba keenyarra eegduu kaayi. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Bara keessa walitti buusa waaqayyoon eebbisa. Maal akkamitti? Mata duree jedhu naasaa. Ameen. Ameen. Amin jedhame guddisa. Ameen. Mi maal akkamitti jedhame? Maal akkamitti? Waan ani neenne jedhame? Waan ani neenne. Kamitti ta'eedha? Akkamitti ta'ee? Nama si cinaa harka qabaate raajeffadhaa wajjiniin maal akkamitti ta'eedhaani? Maal akkamitti ta'ee? Maal akkamitti jedhaani meeyyaati? Maal akkamitti ta'ee? Ammayyuu jecha gaaffiiti jechi kun harka keessaan ol kaata jecha raajeffannootis harka keessaan ol kaasaati maal akkamitti ta'eedha iyyaati? Maal akkamitti ta'ee? Haleluuyaa! Haleluuyaa dhameeyya! Yesuus ለዘላለም ያድናል. Kan baay'ee sin ajaa'ibu warri wangeela abbaatan jawweera dhaabattee rakkina dhaabattee dabarta iyyaame jedha.
Riqicha malee ceesisuunis amala Waaqayyooti. Ameen. Hallelujah. Mee hallelujah dhameenya. Kan baay'ee sin ajaa'ibu. Biyyi lafaa jaallattee nu dhaggeeffatti miti. Hello. Jaallattee nu dhaggeeffatti miti. Ijaan nuyi humna ishee gararraa taaneef teessa nu dhaggeeffatti. Ameen jettani? Gooftaa Yesuus Kiristoosi yeroo darbe ayyaaneffannee dabala. Ajjeesanii, owwaalanii, birii soddomatti gurguranii, owwaalcha isaa immoo eeguudha. Owwaalamee eegumsa maaliif barbaachisa? Isa achi owwaalchi hin eegamne, isa achi owwaalchi hin eegamne, kan isaa garuu hin eeguudha. Warra owwaalteeyyuu akka inni ka'u beekti. Ameen jettani guddiftani? Biyyi lafa waldaan safarri maatiin hiriyyaan si sodaattee ati taanaan naannoftee si eetti. Eessaan darbaa siin jette? Ameen jette? Yeroo darbe torban lamaanarraa naannoo sulultaatti ol ba'uudhaaf dhiibamuun dirqama ta'a mata duree tokko laasaa ture guyyaa sadiif. Kan baay'ee sin ajaa'ibu gadi bu'aa hirta yoo ta'e dhiibboo sin gaafatu gadi bu'aa hirta ofiinu. Mucaa qotee bulaati. Baadiyyaatti dhaladhee guddaa. Ani akka mucaa koo ammaa makiina artifishaalii bitee abbaan koo naa kennetti hin taphanne. Maaliin taphatte yoo jettan isin hin jenne. Isin waan mata xuruuraan taphattanii guddattanii beekamtu. Jireenya namni walitti dabale heloo maal akkamitti kaatee heloo maal akkamitti ka'ee maaltu ishee fuudhee ba'e maaltu isa fuudhee ba'e waan jedhamu tokko akka itti nama baay'ee taasaa. Maal akkamitti barumsa waan qabu maal akkamitti barumsa waan qabdu maal akkamitti mana abbaa baluu ture mana haadha baluu turte maal akkamitti kaatee sagalee kana ol waaqayyo irraa dhaga'ee dhufe ame jireenya baala kana tokko jiraata. Gooftaadha Yesuus. Hello. Gooftaadha Yesuus hin jedhu. Alqaatos waaqayyo caccabsaan. Ameen jedhame. Isa si dhawu gadi sii qabee irra si ejjechiisee to'atu sagalee kana sirratti akka inni hojjetu godha waaqayyo. Bataam የሚገርማችሁ ነገር wanti baay'ee sin ajaa'ibu keessaa seenaan iddoo kanatti nu agarru namicha dhaloota isaatii kaasee naafate tokkoof Gooftaa Yesuus Kiristoosiif Yohaannisiif Phexros iddoo sanarraa kan inni dubbatu utuu karaa deemaa jiranii dhaqanii itti ba'aniif namtichi kun erga citaawutti ka'ee tureera. Namatu ganama geessee galgala moo fuudhee gala naaf ajaa ta'eef yoo barreeffamullee baatee har'a taraa koo miti jedhanii irratti wal lolanii ta'a. Na keessaa gaafanne bara dheeraa baatamte bara dheeraa namni walitti faraqaa siyaasee nuffamte amma garuu lafa kaleessa dheengadda turtee dhufanii si dhabu jechaa jira waaqayyoon. Ameen jettanii guddiftaanii. Namni gammadaa. Namni gammadaa. Hara keessaa ol kaafaati har'aan boodeen ameenyaati. Waaqayyoon ameen. Lafan bara baay'ee rakkinaan tureedha. Utuu hin eegamin dhufee na kaasee maal akkamittiini waa'ee koo haasa'amaadha. Haleluuyaa. Namumatu wal walitti dawwalee maal akkamitti namoota jedhamutu as keessa jira. Anti kan hin misikirinetti yelelleewun agalgiyyaalaani. Guyyaa tokkoyyuu tajaajila dhugaa baatiin qabne tajaajilee hin beeku. Gudda koo duuba tajaajilu yeroo baay'ee dhugaa akka inni qabu ani ofii kootti nan dhagaa. Har'a waan haasaa namoota baay'ee waa'een kee hin haasa'ama. Maal akkamitti wanti jedhamu tokko hin haasa'ama. Mee dabalee ammayyuu iyyaame. Ani ijoollee ta'e haati koo ijoollee 10 deesse dhiira 6 durba 4 deesse namoonni lama gara gooftaa deemaniiru 4 biyya bakkee jiru 4 as dirramu.
Abbaan keenya dur waggaanii deema fuuldura hin dhugatu. Ummachaa. Isbiin keenya dhufnee waldaa makaanus keessa gaanii dhufneetu jilbeenfannee waaqayyo kana. Gara nama meeqaafaa taane gara nama 45 taane isaanii tokko keessa. Akkasii nama teessa kanatti jilbeenfata. Abbaan keenya machaa'ee gaafa dhufu karaa ittiin iddoo ciisichaatti darbu gaafa dhabu suuta hidheetu obboleessa kosaan gafara tarkaanfata. Itti dabalee anarra tarkaanfata. Itti dabalee obboleetti koo tokko tarkaanfata. Ijoollee warra xixinnaa tarkaanfata. Maal jecha tarkaanfata? Beektuu tarkaanfata? Aqiigoo waaqeetti mi'innati jilbeenfachaa jirtuuf nan dhiisu yoo machaadha ta'e yoo ani beekaa. Machooftuu nu beetti sanuu lallabaa jiru. Hin sobdi malee abbaan namni waa'ee Kiristoosiin hin beekne jiru iyyaati ameen jedhate. Mataan isin dhukubin maaliif akka ta'e addana haasaa oolte iyyaa oolte bultu beeku. Dhaggeeffadhu humni sun irra si kaasa maqaa Yesuusiin. Dhageetti bada. Eewu Pheexroos. Eewu jibbaan isi jibba. Namtichi taa'eetu na biran darbinaa. Na gargaaraa. Maal gaafata? Saantiif waaqoon sinaa ibsu. Asirii haa ta'u, ammistii haa ta'u, birii tokko haa ta'u, isa lafaa nama hin kaafne gaafata. Inni namni si laattu boris achumatti si deebisu. Dhaggeeffadhu inni firri si kennu si kenneetti si arrabsa. Har'a shamizii tokko shamizii kullitaansaa feedii ta'e yoo si kenne bor gaafati kan kee argattee makiinaa kee barbaan mana kee lixxee wayyaa gaarii uffattee deemuu jalqabdu ilaa gurbattee sana beekaa malee. Yoo si kenne yoo sirratti haasa'uudhaaf si kennu. Harka namaa sirraa kutee harka firaa sirraa kutee harka maatii sirraa kutee ofiisaa sitti deebuu barbaade waaqayyo waan ni jiraatu. Meeyyaati ameen jedhamesi. Haleluuyaa. Nama sin cina taa'u dhiifama isin rakkisaa harka qabaati akka deebiteen teenyetti kaata jedhatti. Akka oduun deebisee si teessinetti. Eeyyammayyuu ameen. Akka iyyummaan dheengate kaleessaa sitti hin deebinetti kaata jechaadha. Maqaan ceephaamuu kaleessa dheengate akka sitti hin deebinetti. Waaqayyo waan ni jiraataan lafaan si kaasa jechaadha. Kan baay'ee sin ajaa'ibu. Dhaqee magaafatti bahu ija keessa isaan ilaali. Ija keenya keessa nu ilaali. Pheexroos kuni seenaa isaa asitti yoo hin deebi'e yeroo koo fudhata. Tokko Pheexroos maaliin beekama? Hin ariifata. Lama Pheexroos maaliin beekama? Sodaataadha. Xomboreen tokko gaaf tokko oobdii keetti ergite ati isa Kiristoosii wajjin jiruudha bini jettee hin gajjettee ilaaltee lakki ani isan beeku. Hin sodaatu. Qabatamaatti warri Yihudaa kana beeku. Gooftaa Yesuus Kiristoos isa har'a keessa jirtu ilaalatu hin ta'in borii keessi gara sitti argeessi dhugaa deemaa jira. Ameen. Ni boriin koo argameera jedhaa iyyaati. Waaqayyo dhaamee iyyaati. Waaqayyo dhaamee dabalaati. Borii koo argeera jedhaa. Har'a namni yoo baay'ee jabaate paasteriin kee yoo baay'ee jabaate wangeelaawwan akka kooti yoo baay'ee jabaate maatiin kee hiriyyaan kee tiimii itti keessa tajaajilti yoo baay'ee jabaatan har'aa kee beeku. Isa yoo baay'ee jabaatan borii kee kan beekessi duukaa faana dhahee adeemaa jiru inni ilma waaqayyooti. Ni boriin koo beekamaadha jedhaa iyyaati. Haleluuyaa. Ni ammayyuu boriin koo argameera jedhaa iyyaati. Gooftaa Yesuus Kiristoosiini. Gooftaa Yesuus Kiristoosiini utuu waa'ee Pheexroosiin gaafatanii ta'ee waan Pheexroos borta waasaa. Nama mootummaa kee afaan keetti qabdanii waa'ee Pheexroosiin gaafatanii waan Pheexroos keessa jirtu haasofti. Inni sodaataadha. Inni hin ariifata. Hidhanii haasa'u mala. Haa ta'u malee isarra hin bubbulu hin turu. Gaaf tokko garuu hin adeematu. Erga yoomi? Erga humni hafuura qulqulluu boqonnaa lamarratti humnaan isarra dhufe. Inni haasa'aa jiru kun hojii ergamoota boqonnaa 3 lakkoofsa tokko. Erga isarra dhufe. Hello. Erga wangeelaanis boqonnaa 21 bishaan xibirnaawus bukkeedhaa qurxummii qabu dhiisee qodaa qurxummii harkaa lafa kaayee erga inni fuudhe sokke. Kan baay'ee sin ajaa'ibu. Kan baay'ee sin ajaa'ibu. Waaqayyo kan inni nu naannessuuf nu bisheessuuf. Karaan biyya Filistiyaatti geessu dhiyoo yoo ta'e Waaqa olchirra isaanii hin baafne. Karaa kutaa wattaaderaa malee pheenxee miti. Wattaaderaa waa ta'uu danda'a. Karaa kutaan isaan naannesse isaan bisheessuuf akka isaan harka garbummaatti hin deebineef isaan naannesse. Karaa kaleessa harkaa gatuuf isaan naannesse.
ati motu betta te tu betta inde bita te modu kuma darasha gutte te sati modu ta motu betta te kala biya la pasir ka bade nan te samalias amen je tadi gutte te nu kayu bade nan aste yamale nu mona mala damu ora nesbe ne du yen tanu te yamale baga sirka bade iya amen je amen itu bae ti baga yakana nafsa hati kan ya bokollo gaba wadudu gaba bishat dakika soddo bishani amma futamata bide bukeda bishatura gengelati amma kana tore uf sabsani gaba sidi kenani karu ke sankana ke samiya dan yadu da yadu tukuf terde bokollo ni siya nagarwi kasanu marakawu jar sabsani gaba sidi kenana kuma no tinjiram konfollo ke tinjiram kasalan nago yom se males parti raya na nanke bishachush na nanke akabor na midande si kamnesh jamali iyame wa ayo ka fasinanas nama sirati kase fira sirati kase walda sirati kase biya sirati kase ka fasinanas wa ka ofu mamet wa ayo wa ni jirata namota bishe se fude ba ujel go ba ka ke sakaba mede wali amma yo ame mekaranko fagore na meyati meke ke samika ol kada ti fanni ko fagore na yati aron ko fagore na meyati ani na meyati nama karo fagote da ani na meyati nama fana fagote da hallelujah kambaye sana jabu harren ijishema burti kogaga of jalati mane garu nagar jobiri garu karon sashi fiyo kistidinon garu fagotark harren gaba maratu na maragefat pentena re maratu mit hallelujah me hallelujah ilameya hallelujah wari la fadan kefatan harre maratu mit harre maratu gaba maratu re la fadan kefat gajet pentena re maratu mit amen samida kefacha jira chairu amma tajila sianas lallaba sianas nagada sianas sultana sianas wala tani matometri unat bakadara sina kabar bade goda wale matometri unat bakadara shuf 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 gaba simetri bada kodenta na batera tin fashi vite wagasa di pegama wagasa di monta wagga lama tajil dia javi monga tasam mani da kanke inni jesa di tige jesa di tinumu ya priva igile dinna ya akademi nente nyetinu khase wa kayo ye amen khase mereka kyo ini ni ofiket sitina sayedema ofiket humna debi ente nyena rai rai da yat humna kadi kalom nyena rai rai da yat humna kami abita arke sanna banne kalana arke sanna banne nabona arke sanna banne dina baye arke sanna banne humni sose bajra sifure ba raganama sifure ba raganama me ana tude ma ina yat aw mogolen ke sadi yumma kallafise mogole ke do horbi kallafise mogole ke nabona kallafise idolo ko tibara kallakofte haraka se kasina buru hera buru American malak kamit malak kamit malak kamit